kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin miidhagina keenya miilanaa guddina afaan Oromoo irratti kan xiyyeeffatu afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaa afaan barnootaa afaan teekinooloojii ta'uudhaan sadarkaa har'a irra gahee kanarra gahuudhaaf bu'ii bahii akkamii keessa darbeeti kan inni as gahe isa kanarratti bal'inaan haasofna. Tole galatooma kun waa'een afaanii waan afaan Oromoo dubbannu gaa seenaa afaan Oromootiin wal qabata. Afaan Oromoo kaleessa eessa ture har'a eessa jira bormoo isa gahuuf deema waan jedhu sanu akka kaafnu taasisa jechuudha. Afaan Oromoo sirnoota darban keessaa gaa afaanii baay'ee hacuucamaa tuffatamaa afaan dagatame jechuu hin dandeenya jechuudha. Sirnoota darban keessaa keessattuu sirna Haile Sillaasee sirna Dargii keessa yoo ilaalle afaan dubbiiti. Isayyuu afaan dubbiiti yoo jennu manneen hojii keessatti ittiin dhimma ba'uun hin jiru, manneen barnootaa keessatti, amantaa keessatti, siyaasa keessatti afaan Oromootiin dhimma ba'amuun hin turre 91 dura jechuudha. Barreeffamaas hin turre, afaan barreeffamaas hin turre. Haa ta'uutii garuu bara akka lakkoofsa biyya keenyaatti 67 kaasee sirni Dargii waggaa seenu amma tokko afaanota 14 afaan bu'uura barnootaa ittiin baratan haa ta'u qubee saabaatiin jedhameetiin bara 1967 booda afaanota 13 afaan kibbaa dabalatee afaan Amaaraa afaan Tigreellee dabalatee Hadiyaa Kambaataa jarreen kana dabalateetiin afaan bu'uura barnootaa ittiin baratamu. Walaayittaanis keessa jira, Geediyoon keessa jira, Burjiin keessa jira. Jarreen kun Kafichoon keessa jiru. Jarreen kun afaan 13 akka afaan Itoophiyaatti bu'uura barnootaa ittiin baratamu jedhee Dargiin labse. Afaan Oromoo isaan keessaa tokko yeroo sanitti qubee saabaatiin qubee amma afaan Amaaraa ittiin baratamu kanaan ittiin baratamaa ture. Kuni kana ta'ee yoo jiru amma tokko Dargiin amma kana mirga kennee fi akkaataa saniin haa ta'u jedhamu malee afaan hojii hin taane, afaan barnootaa hin taane, afaan siyaasaaf amantiillee hin taane jechuudha afaan sun. Oromoon afaan isaatiin dubbatee mana murtii dhaqee yookiin immoo mana barnootaa dhaqee ittiin baratu mirga hin qabu ture. Achi kun akkasumatti odoo jiru amma tokko qaanqee xiqqoo ishillee dhuftu malee amma tokko illee fedhii Oromoota afaan isaatiin dubbatee afaan isaatiin waan hunda murtee argachuuf itti murteessu yookiin itti murtaa'u oduu beeku turjumaanii dhaabbatee fi afaan biraatiin dubbatamaa jechuudha. Abbaan murtii Oromoo ta'ee inni falmatu yookiin himatu poolisiin Oromoo ta'ee odoo jiru afaan Oromootti walitti dubbachuun hin danda'amu ture. Kana keessa ture afaan Oromoo. Haa ta'uti garuu bara 1991 akka lakkoofsa biyya alaatti mootummaan adda eegaa aangoo qabatee namni kamuu afaansaa mirga afaansaa aadaasaa seenaasaa guddifachuu qabaa kunuunfachuu qabaa ittiin barachuu ittiin hojjechuu qabaa jedhameetiin 1997 as mirgi kennamee fi afaan Oromoo afaan barnootaa afaan siyaasaa afaan dinagdee afaan ittiin bitanii gurguruu afaan ittiin dubbatanii amansiisuu mana murtiitti argachuu ta'e. Afaan kaleessa tuffatamee reediyoo cabsa jedhame sun har'a sadarkaan inni itti gahu afaan barnootaa sadarkaa tokkoffaa duwwaa ta'uu osoo hin ta'in achiin booda afaan qorannoof qo'annoo ittiin baratamee digirii tokkoffaan digirii lammaffaan digirii sadaffaan kolleejjiiwwan adda addaallee afaan barnoota kolleejjiiwwan Oromiyaa keessa jiranii garaagaraallee ta'ee afaan Oromoo tajaajilaa ture jechuudha. Afaan ittiin yaada ofii ibsatan ta'e har'a eessa gahee eessa jedhuuf afaan Oromoo ammallee sadarkaa afaanonni addunyaa kana guddatan jedhan sanarra hin geenye. Haa ta'uti garuu isa kaleessaa fi har'a wal bukkee qabnee yoo ilaallu afaan Oromoo afaan guddinarra jiru guddachaa jiru jennee fudhachuu dandeenya. Sababiin isaa afaan kun afaan akka Afrikaatti afaan baay'ina dhalattoota afaan dhalataan ittiin dubbatuutiin sadarkaa sadaffaatti argama. Afaan guddaadha. Afaan daangaa cabsee yookiin ce'eetoo dubbatamu amma guddachuu qabeen guddanne. Afaan biyya kana keessatti afaan dubbattoota baay'ina dubbataatiin tokkoffaadha jechuudha. Sadarkaa tokkoffaarra jira. Haa ta'uutii afaan kun guddateera akka afaan biyya kanaatti afaanota 60 fi 70 ta'an biyya kana keessa jiranitti sadarkaa guddinaarra jira. Garuu dorgomaa addunyaa hin taane akka Afrikaatti afaan sadaffaarra jiru kun biyya keenya keessatti sadarkaa tokkoffaarratti argamu malee
akkuma afaan guddatanii akka afaan Ingilizii, afaan Firaanchi, afaan Swahilii jiru kana hunda isaatti guddataniiru sadarkaa sanitti an jennu sanirra hin geenye afaan saayinsii fi teekinooloojii gahaadha. Kanaaf waa hunda baata. Isa jedhu sanirra hin geenye afaan guddachaa jiru. Kaleessaa fi har'a wal bukkee qabnee olaallu afaan guddachaa jiru jennee borutti immoo afaan akka addunyaa kanaatti namni baay'een itti walii galu. Lingua franca jedhama. Afaan namni hedduun itti walii galu. Akka biyya keenyaatti afaan lingua franca san ta'eera. Akka addunyaatti akka Afrikaatti garuu sadarkaa sanitti deemaa jira. Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'uuf hojiin hojjetamaa jira akka hojjetamaa jiru qorannoon garaagaraa akka geggeeffamaa jiru afaanota biroos dabalatee mootummaan illee ibsaa tureera. Kun amma sadarkaa akkamiirra jira? Saboota biraa dabalatee ta'ee namni akka biyya kanaatti miliyoona 130 keessaa naannoo miliyoona 40 fi isaa waliin afaan kana dubbata. Sadarkaa tokkoffaarra baay'ina dubbataatiin jechuudha. Baay'ina dubbataa jechuun immoo afaan kun immoo waan hundaanuu sadarkaa tokkoffaarra jira jechuun nama hin dandeessisu. Baay'ina dubbataa afaan dubbiitiin safarama. Haa ta'uutii garuu afaan tokko immoo afaan guddate akka biyya kanaatti guddateera yoo jennu waa hedduutu safarama. Tokko akkuma jenne baay'ina nama dubbatuutiin lammaffaan immoo afaan hojii manneen hojii akka biyya kanaa keessa jiru hunda keessatti afaan hojii mootummaa federaalaa keessatti afaan hojii yoo ta'e akkasumas miidiyaan hundi manneen hojii hundi yoo ittiin fayyadameedha. Amma kan nuafu afaan Oromoo afaan hojii mootummaa naannoo federaalaa jedhamee sadarkaa labsiitiin bahu malee hojiitti hin seennamne. Sadarkaan kun akka inni akka hudhaa tokkotti qaba jechuudha. Maaliif yoo afaan kun afaan hojii mootummaa naannoo mootummaa federaalaa ta'e nama dubbatu namni itti dubbatu namni itti bahu ammuma san dabala jechuudha. Sadarkaa guddina isaa san saffisiisa jechuudha. Garuu imaammanni afaanii amma bahee hojii irratti oolu kun yoo callisameetiin miti heera hojii wal qabata wantichi. Kanaan dura heerri bara 1987 tumame afaan hojii mootummaa federaalaa afaan Amaaraati waan jedhameef amma fooyya'insa heeraa san barbaada jechuudha. Kun immoo itti deemamaa jira. Wanti hundi imaammanni afaanii bahee diraaftiin isaa baheera. Hojiirra hoolmaa isaa gara hojiitti seenamuu tafee afaan hundatti jijjiirameera. Jijjiirraa isaa keessaa nimtuu nan jira jechuudha. Afaan imaammata afaanii san akka biyyaatti qophaa'e gara afaan Oromootti jijjiirameera. Afaan sun eega jijjiirameen booda qophiin dursaa kun xumurame amma mootummaan kallattii kaa'ee too'i gara hojiitti seenuu hojiirra oolchuu sanitu hafe waan ta'eef afaan paartiiti. Amma afaan sadarkaa paartiitti afaan paartii ta'eera. Garuu afaan mootummaa ta'ee akka federaalaatti hojjechuudhaaf waan fooyya'uu qabuu fi waan eeggatamu waan jiruuf sadarkaa sanitti eeggamaa jira malee wanti qophiin dursaa ta'u xumuramee jira jechuudha. Afaan Oromoo dhiibbaa garaagaraa keessa darbeetoo sadarkaa afaan teekinooloojii afaan barnootaa ta'eera yoo jennu ammam gaadha? Guutumaan guutuutti ta'eera hin jennu garuu ta'aa jira. Ammas ta'aa jira maaliif jenna? Teekinooloojiin afaan Oromootiin amma fayyadamaa jiru afaan teelee fudhachuu dandeenya, ibsaa fudhachuu dandeessa, bakkee adda addaa mobaayilii kee fudhachuu dandeessa. Teekinooloojiin bareeraa achirra jira. Seeftiweerii sanarratti ta'e afaan kan barbaadaa siin jedha afaan Oromoo ta'ettiin kuni mallattoo afaan teekinooloojii ta'uu isaati kan inni agarsiisu. Afaan saayinsiis ta'eera inni jennu kun afaan qorannoof qo'annoo. Afaan saayintistoonni ittiin qoratanii too'i akkuma addunyaa kanatti iyyuu bu'aa qorannoo isaan ittiin beeksisan ta'eera inni jedhu sun sadarkaa kanatti hudhaatu jira. Tokkoffaa waan maaltu akka hudhaatti ilaalama inni jalqabaa afaanonni kun teekinooloojii haaraan garaagaraa yeroo alaa dhufanii yeroodha yerootti waan haaraa dhufa. Waan haaraa dhufu kan immoo afaan Oromootiin wal barsiisuudhaaf yeroo fudhata. Afaanumti qorannoof qo'annoo iyyuu gara afaan Oromootti jijjiirree xumurreerra jechuudhaaf mana fayyaa keessatti amma hospitaala keessatti wantoota akkasii kan maqaa saayinsii saayintifikineen warra jedhaman kana qabu afaan Oromootti madagsuu barbaada. Kan immoo maaltu jira akka Inistituutii qorannoof qo'annootti koree waaltinaatu jira. Koree waaltinaa kun adeemsuma jechoota saayinsiif teekinooloojii ta'an kan amma mobaayilii xumurreerra kan kompiitaraa xumurreerra
ittiin hojjetamaa jira. Garuu wantoonni akka fayyaa wal qabatee jiru, daldala wal qabatee jiru, wantoonni akkasii kanarratti yeroo tokkicha xumurreera guddatee sadarkaa addunyaa gaheera wanti hunduu xumurameera jechuudhaaf nama sobee nu taasisa. Itti deemamaa jira. Maalinni saayinsii fi teekinooloojii kana wal qabatee yeroo ammaa kana jechoota haaraa guuraa jirra jechuudha Koree Waaltinaa. Koree Waaltinaa maal hojii dhumti isaayyuu jechoota haaraa dhufan kana afaan keenyaan maal jennaan jedha. Adeemsa qaba. Madaqsuudhaaf. Jechoota filanneetiin immooggaafneet ibsineetiin hojiirra oolchina. Isaan booda immoo itti fayyadama. Gaafa uummanni itti fayyadamu immoo maalinni jechisu waalta'e hin jennu gaafsanii jechuudha. Kanaaf kanarra jira. Sadarkaan saayinsii fi teekinooloojiitiin wal qabatee jiru hojiin isaan xumuramne. Afaan Oromoo har'a afaan saayinsii fi teekinooloojiitiin konkolaataa warra hojjetu isaan afaan Oromootti fayyadamanii hojjetu akka jechuuti. Xiyyaara warra hojjetanis akkasi. Kanammoo bira hin geenye itti deemamaa jira waanta ta'eef afaan keenya afaan guddinarra jiru waan jenneefis kanaaf jechuudha. Daldalaanis wal qabatee amma afaan daldalaa wanta tokko waan mammaatiin daldala jechuun amma tokko mana bunaa isa jennisanii wal qabata jechuudha. Afaan daldalaati inni jennu har'a waan guddaan isaa carraan nuti qabnu afaan Oromoo kana guddisuudhaaf namni fedhii guddaa afaan Oromoo barateetu ittiin nyaachuu barbaada. Ittiin jiraachuu barbaada. Ittiin waan barbaade gaafatee ittiin bitee gurguruu barbaada. Kanaaf namni fedhii qabu kana immoo nuti namoota kana barsiisuudha. Barjaaleen garaagaraa kan afaan Oromootiin barraa'an rakkoo qabu. Iddoo garaagaraatti barjaalee barraa'an kana taajjabaa jirra. Qubeen barraa'u harca'iinsa qaba. Yookiin iddoo dabalamuu hin qabnetti dabalamee argina. Iddoo tokkotti immoo keessaa afeeti. Inni kun immoo hiika afaan jecha barbaadame sana ergaa barbaadame sana dabarsuudhaaf guutuun ta'u hiika biraa kenna. Ergaan barbaadame afeet hiika biraa yeroo inni kennu argina waan ta'eef isa kanarratti akka Inistituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromootti qorannoon isin irratti geggeessitan maayinni akka furmaataatti wanti isin keessan maaltu jira? Dhimma barjaalee kana wal qabatee hojiin akka biroo keenyaatti hojjetame qorannoon illee gaggeeffamee jira jechuudha. 2012 waan akkasii kana magaalaa Hoolotaa Sabbataa Buraayyuu irratti qorannoo gaggeessinee turre jechuudha. Qorannoo kana yoggaa gaggeessinu dogoggorri barjaaleen qabu hedduudha kallattii garaagaraatiin mul'ata. Akkuma jedhame immoo sirnaan hin barreessine taanaan guddina afaan Oromootiif gufuudha. Afaan Oromoo akkaataa jedhametti barreeffama. Qubeen isaa tokko keessaa hafee yookiin itti dabalamnaan ergaa dabarsuu barbaachisan hin dabarsu. Kun immoo guddina amma jennu kanarratti gufuu ta'a. Maaliif dogoggora namni akkamitti dogoggora sababni isaa maal inni waan jedhu kanallee kaasnee turre jechuudha. Laallee qorannoo keenya arganneerra. Namni achirratti waan argine namni Oromoo waan ta'eef afaan Oromoo sirnaan barreessa jechuun hin danda'amu. Afaan Oromoo barreessuunii fi afaan Oromoo dubbachuun gargari. Barreessuun hojii ogummaati. Barnoota akkuma jette sirna barnootaa wajjin wal qabata. Qulqullina barnootaa wajjin wal qabata. Yoo ati waa barreessa jettee qubee tokkitti itti dabalte yookiin irraa hir'iste hiika isaa jijjiiree sadarkaa jechoota qaanii amma bakka tokkotti karaa gaarii jedheen barreessa jedheeti raa lama taasisee barreessa. Ergaan inni kun nama dabarsuuf inni akka karaa gaarii jedheetu afaan hin dubbatamu sunii fi nama barreeffame kun gargari waliin argu jechuudha. Kun deemee maal ta'a namni tokko tajaajila tokko argachuudhaaf mana hojii tokko dubbisee argachuudhaaf kallattii irraa qabaa jechuudha. Kallattiin agarsiisu. Baga nagaan dhuftan jechuudhaaf tokkotti dabale jecha qaanii nama biratti nu biratti saafuu cabsuu ta'a jechuudha. Kanaaf maal jedha saayinsiin afaan Oromoo jabeessuuf laaffisuun dhaamsa gaa jedha. Jabeessuu yookiin laaffisuun dhaamsa gaa. Dhaamsa gaa jechuun hiika jijjiiraa jechuudha. Yoo jabeessite amma lafaaf laga walitti waan gaafi faanachi jiru garaagarummaan lafaaf laga faafi gaadha.
waan faan bakka san galee gaanachi galeef dhiigni jijjiira. Waan karaa jedhu karra jedhuu fi karaa jedhu kun immoo ilaalte waan jabaateef laafeef garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaaf jabaachuu fi laafuun dheeressuu fi gabaabsuun dhaamsa gahee ka jijjiira waan jedhamu sun hubannoo sirriitti hubataa namni kanarratti hubatee ogummaa barreessuu qulqullinaan barreessine taanaan rakkoo biraa fida jechuudha. Inni kun sadarkaan akkuma atu jette sadarkaa barjaalee duwwaatti odoo hin taane biiroo keessatti illee kan xalaa barreessuu irratti kaayyoo hojii tokko ergama isaa galma isaa barreessuu irratti dogoggora guddaatu jira jechuudha. Maaliif afaan yeroo baay'ee maaltu akkas ta'a? Afaan Amaaraatiin yaadanii afaan Oromoo barreessuun rakkoo guddaa qaba jechuudha. Afaan biraatiin yaadaniitiin afaan Oromoo kana barreessuudhaaf afaan Oromoo immoo seerumaa fi caasaa mataa isaatiin bula malee kan biraatiin hin bulu. Amala mataa isaa qaba. Amma mana foonii jechuudhaaf sigaa beet mana foonii afaan Oromootiin akkatti barreeffama. Afaan Amaaraatiin garuu sigaa maaltu dursa? Fooniitu dursa. Foon mana akkuma sanitti jijjiiruudhaaf tartiiba qubee kanallee tartiiba jechaa kanallee kaa'utu maaliif afaan biraatiin yaadanii afaan san yaadutu jira waan ta'eef barjaaleen kun karraattii kana kanaatiin qaba. Kanaaf akka formaataatti yeroo san maal keenye tokko namni afaan Oromoo kana barjaalee keessatti barreessuu danda'u. Barjaaleen xalaan gargari amma xiqqooshii maaliif inni sun waggaa guutuu yookiin ji'a guutuu yookiin torban guutuu bakka san dhaabachaa oolaa achumaa waan gaarii yoo ta'e dabarsaa oolaa inni dhufus inni darbus ilaala. Xalaan garuu bakka ta'e keessa taa'aa namni hundillee arguu dhiisuu danda'a. Xiyyeeffannoo guddaan isa kanadha waan ta'eef akkuma Center of COC jedhamu kana jechuudha. COC kanatti namni afaan Oromoo barreessuu danda'u isa qoramee qormaata darbee kanarratti waldaadhaan gurmaa'ee hojjechuu danda'u qaba. Kana duwwaa odoo hin ta'in immoo qaamni dhimmi ilaallatu warri kanarratti hojjetan waan nama tokko duwwaa miti. Biiroo Aadaa fi Turizimii duwwaa miti, biiroo kominikeeshinii duwwaa miti, yookiin abbaa langaa miti, yookiin immoo himaataa miti, warra daldalaas miti qindoominaan hojjetu. Hundi gahee mataa isaa qaba. Seeraanis wal qabata wantichi waan ta'eef. Jarri kun ilaalanii madaalanii sirriidha jedhanii amma eeyyamanitti akka maxxanne illee odoo ta'e namni sun qoramee ta'uu qormaata saniin gahumsa akka godhatu wanti gahaa ta'uusaa waan san barreessuudhaaf waan Oromoo ta'e duwwaaf afaan Oromoo barreessuu hin danda'u. Inni sun ogummaadha waan ta'eef. Kanaaf namni san gahumsa achirratti qabu eeyyamni kennamee fi akkaataa sanii itti deemamuu qaba. Waan dogoggora ta'e immoo qajeelfamaan biiroon keessatti akkuma jette keessa jira. Amma keessattuu jechuudha. To'iin hordoffiin sadarkaa jiru irratti godhamee fi wanti barreeffamu sun odoo eeyyama yookiin immoo sirrummaan san mirkanaa'ee maxxanfamuun odoo dhaabbatee kan jedhu akka rekomendeeshiniitti yookiin immoo yaada furmaataatti keenyee turre. Kanaaf rakkoo guddaatu jira barreessa sadarkaa sana irratti jechuudha. Biyya kana keessatti afaan Oromoo afaan bal'inaan dubbatamu jedhameet sadarkaa tokkoffaarra kan inni jiru. Biyya kanaan alattoo biyyoota kam keessatti kan dubbatamu akka fakkeenyaatti Somaaliyaa fi Keeniyaa keessatti bal'inaan uummanni heddumina qabu ni dubbata. Isaaniin alattis Afrikaa keessa biyyoonni afaan Oromoo keessatti dubbatamu eessa jechuu dandeenya? Afaan Oromoo akkuma jenne afaan daangaa ce'ee dubbatamu jenne daangaa hojjennu biyya keenyaan alatti biyya alaatti dubbatamaa. Akka Afrikaatti akkuma ta'e Somaaliyaatti dubbatamaa, Jibuutiitti dubbatamaa, Keeniyaatti dubbatamaa, Ruwaandaatti, Kigaaliitti kana hunda keessatti dubbatamaa. Darbee xinnaatu guddatu alaa caalu malee darbee tooyi amma Tanzaaniyaatti afaan Oromoon dubbatama. Garuu baay'inni nama achi jiraatu kan biraa dhiisiiti Ruwaandaatti amma gosa Oromootu achi keessa jiran jedhamullee jira jechuudha. Tusuu fi irreechallee yeroo achitti kabajatanii argina jechaadha. Namoonni Oromoo ta'an achi keessatti afaanii daangaa ce'ee dubbatamu waan jedhu biyya alaatti illee jira. Amma Jarmaniitti afaan Oromoo kun
mabuubaadhaan illee ol qabatee ta'uu bal'inaan achi keessatti achitti barreeffamaa ture. Literaachariin Oromoo baay'inaan illee jiru afaan Oromooti achi keessatti akka dubbatamaa turee fi afaan Oromoo akka Afrikaattis akka addunyaattis bakki itti dubbatamuu fi bakki itti waa'ee seenaa Oromoo afaan Oromoo kana waa baay'eetu jira jechuudha. Literaachariin Oromoo yoomillee akka barreeffamuu akka eegalee maaliin illee akka mabuubaa wal qabatee waa hedduutu jira jechuudha. Kanaaf afaan Afrikaa keessatti bakka hedduutti wal qabatanii dubbatu. Uummanni Oromoos bakka Afrikaa kana keessatti bakka bal'inaan argamu jarreen nama dubban isaan keessatti daangaa ce'anii ta'u Eertiraa keessatti mataa isaatiin dubbatama jiru Oromoon. Kanaaf afaan akka Afrikaatti bal'inaan dubbatamu hin jira. Baay'ina akkuma jenne sanii Afrikaa keessatti afaan dhalootaatiin sadarkaa sadaffaa irratti dubbataman jenne illee Swahilii fi Hausaa ta'anii dubbatamu isa jechuudha. Afaan Oromoo afaan hojii ta'uu isaatiin, afaan barnootaa ta'uu isaatiin, afaan teekinooloojii ta'uu isaatiin erga tajaajiluu jalqabe. Uummanni Oromoo afaan kanarraa faayidaan argate maali? Faayidaa akkamii argateera jechuu dandeenya? Faayidaan afaan Oromoo uummata Oromootiif kenne amma kana jennee ibsuun illee nama rakkisa. Maaliif afaan mallattoo eenyummaati. Agarsiiftuu eenyummaa aadaa keetii, baattuu seenaa, aadaa, aartii waa hundaati. Kan biraa miti faayidaan qarshiidhaan miti lakkaa'amu. Qarshii duwwaadhaan miti faayidaan lakkaa'amu. Kaleessa uummanni Oromoo ani Oromoodha jedhee ta'uuf himsuudhaaf baay'eetti qanaa ture. Xiinsammuudhumaan iyyuu gadaana akka gadaantummaatti fudhachaa ture jechuudha. Aaxinnaatu waa guddatu warra isa ittiin barreessee faayidaa biraa argatu miti, isa ittiin dubbate duwwaa miti. Afaanuma ittiin dubbatee walii galuuf magaalaa kana keessa deemeetu mallee ittiin dubbatee ani Oromoodha, afaan Oromoon dubbadhaa. Afaan koo afaan Oromooti, sirna guddaan qabaa, sirni koo sirna gadaati jedhee dubbachuudhumaaf iyyuu faayidaan kana caalu waan jiru natti fakkaatu. Sabboonummaa itti dhagaaba. Sabboonummaa Oromummaa inni jennu sun kana jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti faayidaan uummanni Oromoo argate sabboonummaa Oromummaa kana jechuudha. Afaan kanaan dubbateet ittiin bitee gurgurayyaa akkuma jenne san ittiin barate. Waan barateef ittiin nyaate. Yeroo baay'ee diinni uummata kanatti addaan qoodu afaan isaa wallaalchisuudhaan, aadaa isaa wallaalchisuudhaan. Amma aadaa isaa afaan isaa waan beekeef namni walii galee waliin dubbatee afaan tokko dubbateetu oo jedhee waliin ka'ee diina kanatti hin oofee jechuudha. Diinni asii ittiin oofee ta'uu irra immoo biyya kana kun ittiin ijaaraa jira, ittiin gaggeessaa jira. Karaa sirnaatii seeraatiin immoo har'a afaan kun immoo afaan hojii mootummaa federaalaa yoo ta'u jedhamaa jira jechuudha. Faayidaa kanaan olitti wanti nuti eegnu hin jiru. Afaan Oromoo afaan barnootaa, afaan saayinsii fi teekinooloojii, afaan miidiyaa, afaan qorannoo fi qo'annoo akka ta'uuf sadarkaan afaan addunyaa ga'e afaan kana sadarkaa kanatti jechuudha. Akka agarsiiftuu tokkotti maal hojjennee galmee jechoota abdii boruu jedhu galmee xiqqaa tokko fuunee amma moobaayilii irratti gallakkifnee moobaayilii irratti akkuma afaan isaa namni illee akka baratu jechuudha. Namni afaan Oromoo barachuu barbaadu sagaleedhaanis deeggarame waan inni dubbatu mana hoo jedhee amma mana ijaaramaa tokko agarsiisa. Qubee sun immoo sagalee qaba. Bakka sagalee sana tokko mana hidhee si dubbisaa jechuudha. Kun agarsiiftuu isaa afaan keenya akka guddate jechuu saniiti jechuudha. Kanallee hojjenne jechuudha. Gama biraatiin teekinooloojiin nuti amma yeroo ammaa kana nuunis hojjetamuu baatu sooftiweeriin garaagaraa tiraansleeshinii afaan tokko gara tokkotti jijjiiru hojjetamee jira jechuudha. Rakkoos qabaatu hundas baruu baatu. Kana gochuuf immoo amma maaltu hojjetamaa jira akka instituutii keenyaatti korpasii yookiin immoo tuuta jechootaa. Tuuta jechootaa sun ati korpasiin jennu kun barreeffamoota garaagaraa afaan Oromootiin gara semantik doomeenii yookiin immoo gara hiikaa garaagaraatiin an seeraa, an qonnaa, an barnootaa, an teekinooloojii, kan firummaa, kan siyaasaa waa hedduu isaa kana korpasii kana an garaagaraa qabate kana qopheessuudha. An nuti qabanne karoora waggaa 10 keessa jiru jechuudha. Yoo kana qopheessinee korpasii san keessa galchine jechuun haaraan alatti nu jalaa hafuu hin jiru. Kana hunda galfannee
kallattii hundaan an seenaas an aartiis an aadaas bakka tokkotti korpasii guddaa kana yoo humne korpasii san keessaati namni kamuu akka addunyaa kanatti yoo gara afaan tokko gara biraatti jijjiiru isuma san beekaasa akkaataa saniin jijjiiraaf jechuudha. Kana qopheessuutu nuuf kana goone yoo korpasii guddaa kana kallattii hundaan yoo qopheessineef afaan kun afaan guddate jechuudha. Afaan ammaa afaan Ingilizii kana qaba. Amma ati jechuma kamuu afaan waan tokko yoo keessa afaan Ingiliziitiin dictionary argatta. Keenya garuu argachuu dhiisuu dandeessa. Maaliif waan akkaataa saniin hin galleef hin qindoofneef. Akka ergaatti wanti namni jechuu barbaadu namni afaan isaa gatee aadaa isaa gatee seenaa isaa gatee addunyaa kanarra hin jiru guddate hin jiru gateetu guddate hin jiru. Afaan ofii eenyummaa ofiitii afaan ofii guddate taanaan namnis guddate jechuudha. Afaan immoo nama malee namni afaan malee jiraachuu hin danda'u. Kanaaf afaan kana guddifachuun immoo gahee gurguddaan afaan tokko guddisuudhaaf gahee gurguddaa sadiitu jira. Ejentii sadiitu jira jechuudha. Tokko hawaasicha afaan san dubbatu lammataan beektota afaan saniiti. Afaan dubbachuu duwwaadhaan guddatu. Afaan dubbannee waan dubbannee baay'inaan dubbanne duwwaa odoo hin taane afaan barreeffamaa afaan qo'annoo afaan barnootaa ta'uu qabaa jenni sun ittiin baratamuu ittiin barreeffamuu ittiin dubbatamuu kun hundi isaa walumaan ittiin falmuu ittiin deeggaruu ittiin jibbuudha jenni sun barreeffamaanis akkasumatti jiraachuu qaba waan ta'eef beektonni caasaa afaan kana ammallee bakka tokko tokkotti wal rukutu waan jiruuf waan hanqate waan afaan Oromootiin qorannoof qo'annoo irratti adeemsisee guddina isaatiif galtee ta'u wayii adeemsisuu qabu caasaa irratti jechoota isaa irratti hiika isaa irratti haala isaa irratti xiinsa gaama xiin haalaa xiin hiikaatti deemee qorannoon bal'inaan literacharii guddaan irratti deemamuu danda'uu qaba. Inni sadaffaan mootummaadha. Afaan kana guddisuudhaaf inni qaamni sadaffaan mootummaa naannichaati. Siyaasaan deeggaramuu qaba afaan guddachuun. Afaan mootummaan hin deeggarree isayyuu gahuu hin danda'u. Guddina isaaniif mootummaan gumaacha guddaa qaba. Akka haala qabatamaa amma jirrutti mootummaan waan gochuu qabu olitti gochaa jira. Kun cimsee itti fufuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf nuti qaamni kun sadan gahee isaa yoo bahe afaan Oromoo afaan bakka amma karoorfanneen guddata jennu kana gahuu danda'a. Miidiyaanis gaheen inni hojjetu gaheen leencaati waan ta'eef gahee guddaa sheeriin inni qabu guddaadha waan ta'eef uummata kana hubachiisuu irratti waan jedhamu kana jechuudha. Hubachiisuun dhimma ijoodha waan ta'eef akkaataa kanaan qindoominaan yoo hojjenne afaan guddisuu jechuun kan biyya kana guddisuu uummata kana guddisuu aadaa uummata kana guddisuu seenaa uummata kana guddisuu waan ta'eef xiyyeeffannoo ammallee guddateera sadarkaa kana gaheera afaan PhD gaheera jechuu duwwaa odoo hin taane kana caalmaatti irratti hojjetame namni afaan kanaan fayyadamee tu'ee jiruuf jireenya isaa akka gaggeeffatu gochuun illee murteessaadha waan ta'eef. Kabajamtoota daawwattoota keenya mariin guddina afaan Oromoo irratti taasifne asuma irratti xumurama. Qophii itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuu tura.